Onni gurguddaan ka'anii isa simatu ture, isa dubbisu ture. Innaa karaarra akkas baanee deemna taanaan immoo hundumtuu dhufee suuraa wajjin kaana. Onni gurguddaan ka'anii isa simatu ture, isa dubbisu ture. Innaa karaarra akkas baanee deemna taanaan immoo hundumtuu dhufee suuraa wajjin kaana. An dhiisee biraan sokkan ture jechuudha. Innaa akkasidha. So mucaa gaariidha. Anis immoo gaarii waan ta'eef ittiin heerume malee nama baay'ee dhiboonna beekti, baay'ee naman qoradha. Namoonni hedduun jiru. Ijoolleen Oromoo baay'een isaanii as jiran, baay'een isaanii kan na jaallatan jiru, kan natteerumtu jechaa ba'an jiru garuu never maaliif an baay'ee nama qoratudha. Baay'ee naman ilaala. Adiin addunyaa hundaarraa kan nan gaafanne hin jiru. Wajjin horiin hojjedhu doktoroonni maalonni yeroo hundumaa akkas jedhu garuu namoota biyya kee jaallatta minaan jedhu yeroo qoosan deemu jechuudha. Maal jechuu kooti? Amallisaa perfect 100% gaariidha, mucaa gaariidha. Jaalladheen itti heerumee innis akkuma sana jaallatee na fuudhee gidduutti rakkoon uumame. Wanta tokko kan inni isiniif hin ibsine anaaf isa gidduun rakkoon hin jiru ture. Amma wanti naa galaa jiru akkuma itti inni na bira dhufee gaafa guyyaa lammaffaa dhufee manaa kan baase jaroota sanadha. Giruuppii jaroota sanaa. Amma naa dhufee naa galee dubbicha akkamitti akka isaan kaalkuleeshinii hojjetan lakka. Sun maaliif kan ta'edha? Inni dursee akka Ameerikaa dhufu haasa'aa ture fakkaata. Tiiktaakii isaa waan argeet irratti. Isaan immoo kaalkuleeshinii hojjechaa isa eegan. Innaa dura dabarsiteen dubbatiin callisii makootu jedheetti meen tureen. Zan kaalkuleeshinii isaan hojjetan maalidha? Nama naannoo gara keenyatti dhiyoo jiru iddoo ani hin jirurraa sa'aatii 2 jiraatutu jira nama isaanii. Sanyii isaanii jechuudha. Nama sanatti fayyadamanii manaatii baasanii inni jalqaba. Achi akkas maneedhaa si gashitee jiramti wanta isaaf gaarii godhan fakkaatanii intanii godhan. Achi booddee immoo Meerilaanditti, Virgiiniyaatti naamnitti waaman garuu karoorri koo maal ture? Inni dhufee torban tokko isa wajjin hin ture mana keessa hojii hin deemne achii booddee yaa'u hojii fayyaarraa itti jaan jedhuuf deemee dhukkubsataa tajaajiluu hin qaba dirqama kooti. Achii booddee garuu gara hojii yeroo hin deemu guyyaa guyyaatti dawwaluu sa'aatii 24 haasofsiisuu achi yeroo dhufu silkii irra iraanan dhagaa dubartoonni isaaniin bilbiluu maal jedhaniin እዛ ማ ገጠር ነው ኖርዝ ካሮላይና እንዴት ትቀመጣለህ እንዴ ምንድነህ ምናምን እዚህ እኮ ደርሰሃል አባቴ ላሽ በል እንጂ ፈረደን ትጅሩ አንተ አይቹ እና ሆጂ ዴሜ ዱፌ እንዳውም አከኒ ፊሊንግ ሆኔ ፈቹዳ አከኒ ፊሊንግ ሆኔ ማሊን ጎዳን ቱሬ halkan keessa sa'aatii 9 akkan keenya 3 am jedhama halkan keessa sa'aatii 9 ittiin ka'a ciisnee just sa'aatii 4 or 3 farrafaa sa'aatii 4 rafaa beekan inni jaa dhufee fituun taane laayifii makoo tokko sanatti darbeen ko maaliif ituun hojjedhu baradhan ture barumsa immoo tokko baradhee dhiisuan tokkorraa tokkotti hin darba amma mataasaa isaan maalin jedhe okay degree 4 qaba ammas nan baradharoon no kana booddee birrii meekii goota no birris meekii gochaan jira garuu barachuun qaban jedhaan maaliif akkaataatti abbaan koo na guddisedha. Abbaan koo baay'ee Oromoo jabaa yaadii umuriin koo 33 waggaa 33 dura eenyutu caaltu jedhee moggaasa ijoollee isaa namoonni baay'een maqaa jarootaatiin intinedha maqaa mana keenyaa garuu yoo ilaalte maqaa Oromoo qofadha ijoolleen mana keenyaa jechuudha. So abbaan keenyi nama baay'ee baratedha nama gaarii nama kabajamu Oromoo qulqulluu nama baay'ee gaariidha siin jechuu kooti sanarraa kan ka'edha hundumti keenyi kan barumsaan iddoo gaggaarii ga'uu dandeenye. Innaa sa'aatii halkan keessaa 9tti ka'ee ciree hojjedhee maal jedhee yoon ka'a ta'e ciree isaa nyaachisee achi nan sokkaa jechuudha hojii koo. Yoonni garuu narra faxinnoo isheedhe immoo iddoonni ciisu ciree isaa maal isaa hojjedhee gaafachuu ni dandeessa kana dhugaasaa jechuudha. Innaa hojjedhee kaa'ee achi ka'iitii nyaadhodhee immoo ittiin bilbila nan deema iddoo hojiin gaa sa'aatii 12 walakkaa akka Itoophiyaatti yeroo jijjiiramu ganama or 6:30 am jedhamu akka Ameerikaatti. Sa'aatii sanatti hojiin jalqabaa achitti argamuu qaba sana dura zan utuun seeniin dura
kaateettaa nyaatteettaa ciree dawwalee intaniin jedha. Achi ammas hojii intanii pirooziijarii tokko fixeera waan ta'e sattaanu hamma dhufutti daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 or yeroo tokko immoo sa'aatii 2-3 gidduutti yeroo oopanii ta'us jira gaaffiin yeroo sana isa wajjiniin odeessaa jechuudha. Manatti isa dhiisee deemuun kun natti tolee miti. Ndaa'um maal jennee okeen jedheen iddoon hojii koo kan gaazii koo kan maalii koo kabarii godha akka seeraatti pileeniitiin hin deemuu qaban ture sa'aatii 2 waan ta'eef isaan tuntiniidha garuu ambirrii isaa ofii koof ijaan godhuuf intini akkasidha kanaafi ndaa'umatti nageessite achi laawunjiin jira kan keenya jechuudha. Yoo barbaadde laawunjii keessa teessee waan hin fayyadamu jira. Isa fayyadamaa shaayii bunnaa jecha hospitaalatti keessa intini jettee hojjedhee yeroon xumuru na fuutee galta. Akkas faayennee pilaanii baasnee turre. Garuu maal godhan isaan bakka dhuftu malee akkas ta'u malee kana ta'u malee indagana narratti gorsuutti ka'anii jechuudha. Maal jedhuun isheen akkas ijaa taateef kun ijaa jiruuf kan akkas goosisii kan akkas goosisii kan akkas achi inni isaan siin jedhan tootaalii roongiidhaan jedheen. Credit kaardii akkas gootee maal gootee credit kaardii fayyadamee hin beeku an fayyadamu credit card ruumeetii wanta jedhamu diina kootiin jaalladhu never ever Ameerikaa dhufee hin fayyadamne waan akkasii. Hin jaalladhu intini isaa jaan beekuuf jechuudha seenaa isaa jaan beekuuf seenaa akkasii. So wantoota akkasiitu ture achi booddee iddoo barbaadanitti waamanii achi gaafa inni deemu immoo yeroodhaan isatti dheekkamu ichi minseetna ichi cakkaany ichi minaamin jedhuun achi mucaa fuudhanii sammuusaa already inverse godhanii jechuudha. Inni akkanatu dubbii amma kana fidennaa. Chaltuko, Yes. forgive and forget, let it go. Let it go. You know, you have a lot of future and something good, something better is coming on your way, right? So, you know, instead of talking, you know, the past and what happened, it's kind of a trauma right now. And I have that experience, you know. So instead of that, you know, you better back to God, things like that.